Naannoo keessatti hidhamanii dararamaa jiran keessaa tokko kan ta'an qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran dhukkubsachuun hospitaala poolisii federaalaa fi hospitaala Laga Haritti yaalamanillee wal'aansa gahaa waan hin arganneef ammallee dhukkubni itti hammaatee jiraachuu maatiin dubbataniiru. Hospitaala poolisii federaalaa fi Laga Haritti argamuun isaanii kan himameef qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran wal'aansa gahaa hin taaneen dhibee isaaniirraa osoo hin dandamatin gara buufata poolisii itti hidhaman deebi'uu Addis Istaandaarditti kan himan obboleettiin qondaala kanaa aadde Silgee Baqqalaa yeroo caffeetumaa yookaan 6 kiiloo lafa jalatti hidhamanii turanitti akka malee miidhamanii turuu eeruun wal'aansa akka argataniif Komishinii Poolisii Oromiyaa kadhatanillee garaa jabaachuu isaaniitiin yeroo kanatti garmalee miidhamanii jiraachuu dubbatan. Aadde Silgee Baqqalaa wayita mana hidhaatti obboleessa isaanii obbo Mikaa'el Booran gaafatanitti baay'ee dhukkubuu himachuu isaanii eeraniiru. Dhuunfaan akka hin yaalamneef ammoo poolisiidhaan akka dhorkaman himuun dhukkubni itti hammaannaan poolisiin waxabajjii 8 bara 2022 gara hospitaala poolisii federaalaa geessuu akkasumas qorannoo dabalataaf gara hospitaala Laga Haritti geeffamuu yaadachiisanii gara mana hidhaatti deebisuu isaanii dubbatan. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa qondaalota ABO qajeelcha poolisii Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhaman irratti qorannoo adeemsiseen seeraan ala hidhamuu isaanii maddiitti qabinsa sirrii hin taaneef saaxilamanii reebicha irra gahaa turuun qaama qalbiin miidhamanii rakkoo fayyaaf saaxilamuu isaanii gabaasee qondaalonni kunneen mana hidhaarraa akka gadhiifaman gaafachuunsaa ni yaadatama jechuun kan gabaase Liban Jaarsooti. Dargaggoo Muhammad Ziyaad magaalaa Finfinnee keessatti humnoota mootummaatiin butame. Dhalataa magaalaa Dirree Dawaa kan ta'e dargaggoo Muhammad Ziyaad magaalaa Finfinnee keessaa hidhattoota mootummaa Bilxiginnaatiin ukkaanfamee hidhamuun ibsame. Namni hidhamuu dargaggoo kanaa quba qaban tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti akka himanitti magaalaa Finfinnee bakka Boolee Mikaa'el jedhamutti namoota uffata siivilii uffatanii fi poolisoota magaalaa Finfinneetiin waxabajjii 4 bara 2022 butamee hidhameera. Muhammad Dhibbaa Kaadiree fi kaabinee magaalaa Dirree Dawaa baqatee waggoota 3 dura qe'ee maatii isaa gadhiisee waggoota 3 Finfinnee fi magaalaa Adaamaa gidduu deemaa firoota isaa bira jiraachaa akka ture himanii jiru. Guyyaa qabamuu sana hiriyoota isaa waliin taa'aa osoo jiru mootummaatu si barbaada jechuun poolisoonni fuudhanii akka deeman kan himan maddeen keenya. Kanaan duras sababuma oromummaa isaatiif magaalaa Dirree Dawaa keessa jiraachuu dadhabee magaalaa Finfinnee keessaallee adamfamee qabamuu raadiyoon Dirree Shaggaritti himaniiru. Kaadiroonni fi kaabinoonni mootummaa Bilxiginnaa magaalaa Dirree Dawaa ABO shanee waliin hidhata qaba jechuun waggoota 3 darban kana basaasa ramadanii barbaachisaa turuu kan himan maddi kun jimaata darbee garuu hidhattoonni Bilxiginnaa fi poolisoonni magaalaa Finfinnee waliin ta'anii ukkaamsuun fuudhanii akka deeman dhugoomsan. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Saatanaa'u jedhaman magaalaa Dirree Dawaa keessatti yeroo baay'ee jeequmsa kaasanii ilmaan Oromoo miidhaa turuu namni kun yaadachiisanii gama Oromootiin uummanni fi dargaggoonni hedduun humnoota kana fuuldura dhaabbachaa turuu dubbatu. Muhammad Ziyaad akkuma nama kamiittuu garee finxaaleeyyii Amaaraa kana fuuldura dhaabbachuuf sochii godhaa waan tureef isuma qofa adda foo'anii ergama ABO shanee qaba jechuun akka adamsaa turan yaadachiisan. Dhumarrattis poolisiin magaalaa Dirree Dawaa poolisii magaalaa Finfinnee harkaa fudhachuun gara magaalaa Dirree Dawaatti dabarsuuf adeemsarra jiraachuu maddi kun odeeffannoo qabaachuu eeran. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Harargee Bahaa aanaa Harammayaatti qonnaan bulaan maqaan isaanii obbo Mustafaa Jamaal jedhaman badii tokko malee milishoota mootummaatiin ajjeefamuun dhaga'ame. Namni dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qaban tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti akka himanitti waxabajjii 12 bara 2022 halkan milishoonni maqaa sakatta'insa ABO shanee jedhuun aanaa Harammayaa ganda Awmaraatti bobbaafaman qonnaan bulaa obbo Mustafaa Kamaal jedhaman ooyiruu isaanii keessatti badii tokko malee ajjeesanii deemuu ibsanii jiru. Milishoonni kunneen lakkoofsaan 3 ta'anii socho'aa akka turan ragaa kan bahan maddi kun isaan keessaa milishaan Ahmaddiin Usmaan jedhamu rasaasa itti dhukaaseen qonnaan bulaan kun akka ajjeefaman raadiyoon Dirree Shaggaritti himanii jiru. Milishoonni kunneen dargaggoota humnaan gara waraanaatti erguuf halkaniin manarra deemanii funaanaa waan jiraniif guyyaa sanas halkan walakkaa ganda Awmaraa mana qonnaan bulaa tokko deemanii mootummaan ilma kee waan barbaaduuf bakka jiruu fiduu baannaan si ajjeefna jedhanii itti dhaadachuun sodaachisanii wayita deebi'aa
hidhaa jiranitti obbo Mustafaa Kamaal ooyiruu keessaa ifaa baatirii waan itti ibsaniif qofa maaliif nutti ibsita jedhanii badii tokko malee akka ajjeesan maddi kun raadiyoonii Dirree Shaggariif mirkaneessaniiru. Qonnaan bultoonni Harargee sababa guyyaa ho'ee ammaatuuf halkan ifaadhaan ooyiruu isaanii keessaa dalgachaa akka bulan kan dubbatan maddi kun badii tokko malee sababa ifaan baatirii milishoota kanneenitti ifeef qofa nama abbaa ijoollee afurii obbo Mustafaa Kamaal rasaasaan rukutanii ajjeesuu dubbatu. Yeroo ammaa biyyattii keessaa seerris dhabamee ilmi namaas naatoo waliif dhabee wal ajjeesaa oola kan jedhan maddi keenya keessattuu rakkoo siyaasaa mootummaan bilxiginaa uumeen uummanni nagaa akka baala mukaa harca'aa jiraachuun isaa kan nama gaddisiisu ta'uu ibsanii jiru. Ajjeefamuu qonnaan bulaa kanaa hordofuun uummanni maaliif akka ajjeesan gaafachuuf yaalus poolisiin humna addaa Oromiyaa aanaa Harmaayaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuun uummata akka bittinsee himanii jiru. Umarrattis dargaggoonni fedhii isaaniitiin leenjii waraanaa deemuu diduu isaaniitiin halkan mana namarra deemanii dargaggoota manatti argatan dirqamaan fuudhanii deemaa akka jiran dubbatanii sababa kanaanis dargaggoonni manaa baqatanii bosona bulaa akka jiran raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaawwan Wallaggaa to'annoo isaa jala galchuutti jira jedhame. Hidhattoota siyaasaas mana hidhaarraa hiikeera. Magaalaa guddoo godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo fi magaalaa Wallagga Lixaa Gimbii akkasumas magaalota aanaalee kanneen akka Innaangoo, Ganjii, Homaa, Mandii, Anfilloo fi Muggii dabalatee magaalota aanaalee biroo hedduu keessatti lolli jabaan gaggeeffamaa jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasitti argaman kan mirkaneessan yoo ta'u, lolli cimaan magaalota to'annoo ofii jala galchuuf taasifame kun eda kaleessa halkan kan baname akka ta'ee fi waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan to'annoo jala oolanis alaabaa adda bilisummaa Oromoo irratti mirmirsaa jiraachuu maddeen kunneen addeessaniiru. Manni hidhaa godinaa fi waajjiraaleen poolisii harka waraana bilisummaa Oromoo seenuun hidhattoonni siyaasaa gadhiifamaniiru jedhaniiru. Lola magaalaa Gimbiitti banameen waajjiraaleen bulchiinsa mootummaa harka waraana bilisummaa Oromoo seenuu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kaleessa ganama lixa Oromiyaa magaalota lama godina Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti waboon waraana mootummaa waliin falmaa jiru hidhamtoota siyaasaa magaalaa Dambidollootti hidhamanii turan bilisa baasuu dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa obbo Odaa Tarbii toora Tiwiitarii isaanii irratti ibsan. Oduudhuma wal fakkaatuun addi bilisa baasaa Gaambeellaa fi waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota mootummaa irratti xiyyeeffachuun sakatta'insa qindaa'aa magaalaa Gaambeellaa keessatti raawwachaa turuun kan eerame yoo ta'u, lammiileen nagaa dhukaasa qaamolee lamaan gidduutti adeemaa tureen akka hin rukutamneef jiraattonni magaalaa Gaambeellaa gara mana isaaniitti deebi'uun of eeggannoo akka taasisan waamicha dhiyeessuusaa addi bilisa baasaa Gaambeellaa toora feesbuukii isaarratti beeksisaa